Wangeelaa Show biyya keessa teessanii qophii keenya karaa YouTube kan dhaggeeffattan duba keessan nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Qeeqa keessaniif yaada keessaniif guddaa Waaqayyo isin haa eebbisu. Waan wajjin jirtaniif dachaadhaan eebbifamaa. Warreen subscribe gochuun miseensota keenya gara 1,100 ga'ee jira waan ta'eef miseensa ta'uu keessaniif wajjin hojjechuu keessaniif Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu. Ammas iddoo notificationii on godhachuun viidiyoowwan gadhiisu hundayyuu isin ga'uu ni danda'a. Akkasumas warri subscribing goonis subscribe gochuun maatii daandii wangeelaa ta'uun yoo feetan akkasumas warri subscribing goon maatii daandii wangeelaa show yoo ta'u barbaadan subscribe fi notificationii jettutti kilikii gochuudhaan hordofuu ni dandeessu. Har'a qophii keenya keessatti waa'ee uffata ciccitaa isinii qabannee jirra. Waa'ee uffata ciccitaa wangeelli maal jedha? Wangeelli keenya waa'ee uffata ciccitaa kanaa maal jedha? Iddoon hojjemutti qabamu uffata ciccitaa kana uffadhaa jedhamu hin uffatinaa jedha. Kanaaf iyyuu wangeelichi maal jedha kan jiru irratti barumsa gabaabaa isinii qabadhee dhufeera. Akkasin goota keessaniif sheerii gootan abdii guddaan qaba. Jalqabatti waa'ee kana waa'ee barumsichaa utuu hin ce'in maaltu isin kakaase ka'umsi keessan maaliif kan isin uffata ciccitaa irratti barumsa qopheessuu barbaadan yoo nuun jettan inni guddaa fi inni jabaa ta'e kiristaanonni haala deemsa isaanii yeroo isaan itti eeggatan yeroon isaa yeroo cimaa waan ta'eef haala uffannaa isaanii haala ejjennaa miila isaanii yeroon isaan itti eeggatan ammadha. Kanaaf dargaggoonni keenya amma wayyaa ciccitaa kana akkuma biyya lafaa kanarratti akka malee gadi gadhiifame kana uffachuu qabu moo yoo uffate miidhaan isaa maalidha kan jiru irratti waa'een keenya hin argina. Amma gaaffii karaa telegiraamiidhaan nagaafadhaa jedhee namoonni lamaan tokko gaaffii wayii nagaafataniiru. Yeroo itti faarfannaa keessatti mee uffanna ciccitaa arginee jirra naan jedhanii kana irratti maal jetta naan jedhanii turanii. Dhuguma faarfannicha mee na erganiiru hubannaa uffata ciccitaa irraa dhabanii yookiin uffata ciccitaa maaliif akka uffatamu waan hin hubanneef natti fakkaatu kan isaan uffatan. Kanaaf barumsa kottu sun ce'in obboleewwan koo dubaraaf dhiirri gaaffii tokko isin gaafadha. Gaaffii kana yaadaan qalbeeffadhaa. Wayyaa ciccitaa uffachuun ammayyummaadha moo wallaalummaadha? Ransinii deebi'a. Wayyaa ciccitaa uffachuun ammayyummaadha moo wallaalummaadha? Deebisaa isin himan dhiisa. Warri naa deebisuu barbaadan immoo koomentii gubbaa irratti na barreessuu ni dandeessu. Mee wangeela keenya keessaa uumama boqonnaa 3:10 gubbaa irratti yoo dubbifattaniitu ta'e namni yeroo jalqabaaf yaada Waaqayyoo keessaa kan ba'e Addaamii fi Hewaanidha. Yeroo yaada Waaqayyoo keessaa ba'anii qullaa ta'uu isaanii argan. Qullaa ta'uu isaanii duwwaa miti isaan kana argan. Ayyaannii fi simboo Waaqayyoo isaanii irraa fudhatamuu isaanii mee iddoo sanatti ni argina. Namni abboommii Waaqayyoo cabsuu achumarraa akka jalqabe Baayibilii keenya gubbaa irratti uumama 3:10 irratti nuu kaa'ee jira. Isa sanarraa uumama 3:10 irraa maal baran? Abboommii Waaqayyoo Addaamii fi Hewaan cabsan sana kunis ittuma cabsinee fuudhamoo sirreeffachuudha. Yeroo Addaamii fi Hewaan abboommii cabsanii nyaaticha nyaatan qullaa ta'uu isaanii argaman. Qullaa ta'uu isaanii argaman irraa kan ka'e fuula Waaqayyootti ba'uudhaa sodaatan qullaa waan ta'an baraniiru. Yeroo kanas Waaqayyo garuu gogaa isaaniitti uffisee qullummaa isaanii akka hin argamne godheera. Isa godhee Addaam fi Hewaan jannata keessaa ba'aniiru. Garuu namni adeemsa keessaa Waaqayyo golgii qaamni Addaam fi Hewaan akka hin uumamneef gogaa kan inni itti uffise Waaqaaf galatu malee namni adeemsa keessa maal uummataa gara uffataatti jijjiiratu gara uffataa ta'ee
qulqullummaan isaa kan argamnetti jijjiirachuu jalqabe. Akka qaama isaa bareechee qaama isaa dhoksee qaamni isaa miidhagutti uffata godhee adeemsa keessaa namni sirreeffate. Haa ta'u malee bara kana yoo ni ilaalee akka dhuunfaa kootti namni akkuma bara Nuuhi sanaa yeroo waaqayyoof abboomuu didu, yeroo waaqayyoof ajajamuu didu, yeroo gara karaa waaqayyoo irraa kaachaa jiru natti fakkaachaa jiran. Kanaaf iyyuu nuyi akka bara sana akka hin taane maal sirreessuu qabna? Nu kiristaanonni uffachuu qabna immoo uffata kana addaan kutuu qabna. Uffata ciccitaa kana akkamittiin akkasiin sirreessuu dandeenya waliin ilaalla. Akka hubannutti akka daandii wangeelaatti kan hubannu namoonni baay'ee kan isaan uffata ciccitaa kana uffatan utuu hiikkaa isaan beekin uffata ciccitaa kana wajjin bu'aa jiru. Hiyaan goyoomsee uffachuu ni danda'u. Haalli goyoomsee uffachuu ni danda'a. Hiikkaan isaa akka macaafa qulqulluu keessatti lafa nu kaa'amee jira. Mee tokko tokko walii wajjin ilaalla. Seera Lewwii boqonnaa 13 lakkoofsa 45 gubbaatti akkas jedha. Namni dhukkuba lamixii akkasiin kan qabu uffata tarsaa haa uffatu jedha. Kun kan ibsu namni dhukkuba lamixiin qabame faalamuusaa dhukkubichaan faalamuusaa namoota biraarraa inni nagaa akka hin qabne xuraa akka ta'e sabatti labsuuf kan ittiin agarsiisu uffata tarsaa uffateetu. An dhukkubsataadha, an dhukkuba lamixiin na qabeedha, kanaafiyyuu an xuraadha jedhee kan ittiin ibsatu uffata ciccitaa yookiin tarsaa kana uffateetu. Seera Lewwii boqonnaa 13 lakkoofsa 45 gubbaatti. Itti dabalee Iyyaasuu 7:5 gubbaatti yoo dubbifattan yeroo sabni Israa'el lola keessatti namoonni 36 ajjeesamu yookiin lubbuun isaanii du'uun gadda isaa kan ittiin mul'ifate Iyyaasuun wayyaa isaa tarsaasee gadduusaa namoota du'aniif gadduusaa kan ittiin ibsate keessaa tokkodha. Jireenyi isaa jeeqamuusaa yeroo jireenyi isaa jeeqame jedhee kan ittiin ibsate uffata isaa tarsaasee kan ittiin agarsiise Iyyaasuun sabni isaa waan jaraa du'aniif lola keessatti saba isaa waan gaddeef uffata isaa tarsaasuu yookiin ciccire. Akkasumallee Iyyoob 20 irratti Iyyoob uffata isaa kan tarsaase qormaata seexanaa irraa dhufe. Akka waaqayyoo ganuuf yeroo irratti hojjetamu sana gadduu isaa kan ittiin agarsiisedha. Itti dabalataanis uumama 37-34 irratti yeroo yaallu yeroo Yaaqoob ilma isaa Yoosef obboloowwan isaa bineensaan nyaatamaniiru jedhanii dhufaniitti himan uffata isaa tarsaasee yeroo mucaa isaatiif gadde yeroo mucaa isaatiif boo'e argina. Kun akka iddoo Baaybiliin nuu kaa'u gubbaattidha. Dabalataanis Hisqeel 27 lakkoofsa 30-31 tti dubbifachuu ni dandeessu. Isa duwwaayyuu miti karaa fuula qulqullummaa yoo ilaalle ayyaannii fi simboo waaqayyoo irraa badee namarraa yeroo kiristaanni cubbuutti kufuu isaa ni itti mul'atu. Namni tokko qullaa isaa qaama isaa yeroo agarsiisu ciccitaa qaama isaa yoo agarsiisu kiristaanummaa keessaa ba'ee cubbuutti kufuu isaa cubbuu wajjin fira ta'uu isaa kan ittiin agarsiisudha. Egaa asirratti waan isin gaafachuu qabu bara sanuu akka Baaybiliin kaasutti sababoota afran kanaaf Baaybiliin sababoota afran kanaaf akka uffatamu uffanni ciccitaa ajaja. Bara kana immoo maal taanaan kan dargaggoonni yookiin dargaggeettiin uffataa jirti? Dhukkuba lamixiin qabamanii jiru moo? Kun gaaffii guddaadha. Dhukkuba lamixiin qabame yoo ta'e nutti ibsan.
yookiin dhukkuba lama xiqqeen qabama yoo ta'e dhukkuba ani qaamni koo faalameera jedhanii ofii ibsachuu qabu. Moo gaddaa jiru, gaddarra jiru uffata ciccitaa kan isaan uffataa jiran. Gaddarra jiru taanaan akka aadaa keenyaatti gaddi akka itti gaddamu qabu. Uffata ciccitaa uffatanii gaddarra taa'u miti. Gaddi seeraan iddoo itti ta'an irratti wayyaa isaanii uffatanii akka aadaa isaaniitti ta'a. Moo jijjiirama miira haaraa isaaniitti dhaga'amu ibsachuu isaaniiti. Moo boo'icharra jiru. Akka macaafa qulqulluutti maal ibsu akka ta'e illee gubbaatti ilaalleera. Egaa dhaloonni namaa anaaf sin maal dhukkuba lamitiin qabamu gadda ibsachaa jiru, jijjiirama miira isaatti dhaga'amaa jiru, boo'icharra jiru, waa yookiin immoo gadda yeroo seexanni waaqayyoon adda baasuuf jettu rakkisu kana gadda isaa ittiin ibsachaa jiru waan isaan beekamu. Aadaa keenyaatti uffanni keenya haala jiruuf jireenya walitti dhufeenya bareedaa akka qabannuuf gahee guddaa qaba akka aadaa keenyaatti. Namni tokko, intalli tokko, dargaggeessi tokko yeroo qullaa isaa ba'ee deemu safuu uummanni kennuuf yookiin safuu uummataa yeroo ni cabsu gubbaa irratti ni argina. Aadaa uummataa yeroo cabsu ni argina akka aadaa keenyaatti. Yeroon kana jedhu immoo kan hubachuu qabdan wayyaa ciccitaan uffatinaan jedhe malee wayyaa normaan uffatinaan jechaan jiran. Wayyaan kun kan dhiiraati kun kan dubaraadha jedhee kan baay'ee gubbaatti nuu kaa'in jiru. Garuu wayyaa ciccitaa yookiin wayyaa baay'ee adda ta'e uffatinaa jechuu barbaadetan malee wayyaa isa bara 880 yookiin jaarraa 10ffaa keessa uffadhaa jechaan jiru jechuudha. Itti dabalataanis hiikaa mataasaa qabu uffanni ciccitaa kun akka biyya Awurooppaa biyya Ameerikaa keessatti yoo ilaalle miseensa illuminaantii yookiin waaqota tolfamaa fi seexanatti kan waaqessanii uffata kanan baay'inaan kan uffatan hiikaa mataasaa qabu ciccinni isaa iddoo itti ciccita. Hiikaa mataasaa miseensa illuminaantii kan ta'e baay'inaan kan uffatan biyya alaa keessa jiran. Egaa nuyi tuun beekin uffachuu hin dandeenyu. Kanaafiyyuu maal gochuu qabna? Baay'iliin keenya nuun eeyyamu, wangeelli keenya nuun eeyyamu. Kottaa akkana kuunu. Warri haati manaa abbaa manaa ishee gorsatu, abbaa manaa haadha manaa isaa gorsatu, hiriyaan waraa gorsatan, obboloonni waraa gorfatan, karaa jallaa irraa gara daandii wangeelaatti walaa deebisu isadha kiristaanonni dhugaan. Keessumaa kiristaanummaan baranaa yookiin kiristaanummaan amma jiru bara jireenya isaa keessatti akkaataa itti inni jiraachuu qabu baay'ee ulfaata. Baay'ee of eeggannoo qabaachuu qaba. Of eeggannoo fi hubannaa guddaatiin adeemuu qabaachuu qaba. Maaliif isa dudduuba isa ilaalamee yookiin anaaf sin ilaalee kiristaana anaaf sin ilaalee meeqatu dudduubatti deebi'uu waan danda'uuf nuyiif isin uffannaa deemsa deemu hubannaa adeemu hubannoodhaan yoo goone baay'ee barbaachisa. Daandii wangeelaan dhugumaan waan sin jaallattuuf qophii kana kan sin qopheessite malee yookiin sin qeequuf yookiin sin jibbitee osoo hin ta'in dhugumaan jaalala obbolummaa jaalala obboleettii sirraa waan qabduuf yoo diingata kanarraa kaatanii utuu hin beekin wayyaa ciccitaa uffataa jirtu ta'e baay'iliin keenya waa'ee wayyaa ciccitaa waan jedhu akkasiin hubattaniif jenneetu malee jaalala guddaa akka sin jaalannu hubachuu qabdu. Kanaafiyyuu namni nama jaallatu karaa jallaadhaa gara daandii wangeelaatti ol deebisa. Namni nama jibbummaa akkuma isin beektan utuma jallina keessan beekuu itti fufi jedhanii xuruudha jedhee sin deemisa. Kanaaf garuu nuti sin jaallanna waan ta'eef daandii sirriin jirtanii baay'iliin akkasin jedhuuti gara baay'iliitti deebi'aa waan sin jenneef waan baay'ee waan sin jaallannu akkatti nu hubadhaa. Warri kana dhaggeeffatan hundi keessan hiriyoota keessaniif sheerii gochuun hin irraanfatinaa. Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dachaa dachaan isin haa eebbisu. Ka'umsi keenyaaf humni keenya wangeelaa ta'u.
eebbifama.